seenessi waloo ijaarsa biyya tokkoo keessatti bu'uurri waliinii gamtoomuu, tokkummaa cimaa qabaachuu, injifachuu, kara fuulduratti ce'uu, fedhii waliinii fi hawwii waliinii milkeessuu keessatti seenessi waloo cimaan ijaaramuun biyya tokkoof murteessaadha. Akka biyyaatti murteessaadha, akka sabaatti murteessaadha. Akka naannoo tokkotti guddina siyaasaa, guddina dinagdee, guddina hawaasummaa, walitti hidhamiinsa cimaa qabaachuudhaaf seenessi waloo baay'ee murteessaa akka ta'e anillee itti amana jechuudha. Seenessi waloo walumaa galatti seenaa waliin qabnu seenessuurraa kan madduudha. Seenaa hojjetame keessatti sabaaf sablammoonni gahee olaanaa kan taphatanidha. Hojii biyya kanaaf hojjetame kana keessatti sabaaf sablammoonni hedduun kan keessatti gahee taphatanidha. Isa kana immoo bifa feer ta'een yookaan immoo bifa haqummaa qabuun osoo hin haaliin sabaaf sablammoonni hundi isaanii waan kanaan dura biyya kanaaf hojjechaa turan seenessa sirrii kaa'uu wajjin wal qabata. Kuni seenessa waloodha kan nuti jennu. Seenessa qeenxeedhaan yeroo fudhannee ilaallu seenessa kana keessaa murni tokko yookaan immoo gareen tokko adda baasuudhaan siyaasa isaa galmaan geessisuudhaaf jecha adda baasee kan irratti hojjetamaa jiru jira. Kuni sirrii miti. Yeroo kana jennu miidhaa olaanaa fiduu danda'a. Seenaa biyya tokkoo keessatti sabaaf sablammoonni hedduun hojii guddaa hojjetanii osoo jiranii, tokkummaa osoo qabaatanii, akka tokko hin taanetti seenaa guddaa hojjetanii osoo jiranii, seenaa sanarraa qooda akka hin qabnetti adda baasanii hojjechuun sun akka seenessa qeenxeetti faarsaa ooluun suni rakkoo fiduu danda'a waan ta'eef furmaanni inni guddaan seenessa sirrii hin taane sanarraatii deebi'uudha. Seenessa sirrii hin taane sanammoo sirreessuudha. Haala kanaan seenessa waloo fiduun danda'ama jedhee yaada. Kooriyaan kibbaa yeroo kolonii jira turte rakkoon isaan mudachaa ture, warri Jaappaan maal akka jechaa turan sanirraa baanii xiiqiidhaan seenessa waloo uumanii nuti qeerransa mo'achuu ni dandeenya, nuti cimaadha jedhanii egeree isaanii tolfatanii sadarkaa amma irra jiran addunyaan kan beeku. Nuti waan haalluun qabnu jechuudha. Kanaaf dhimmi seenessa waloo bu'aan inni qabu tokko lama jedhamee waan lakkaa'amu miti. Kanaaf tokkoffaa wal amantaa fida. Hariiroo lammiileen yookaan immoo hariiroo sabaaf sablammiin hariiroo siyaasaa nuti qabnu walooma wajjin jiraachuudhaaf wanni qabnuuf wanni barbaadnu sun wal amantaa shakkii nurraa hir'isa. Waan waliin qabna waan ta'eef waan wal shakkii nu qabnu jechuudha. Kanaaf immoo biyya kana keessatti immoo rakkoon bu'uuraa tokko wal shakkuudha. Wal shakkuurraa yoo nu deebise wal amanuu yoo nu jiddiitti uumuu danda'a ta'e kanaaf boruuf siyaasa keenyaaf guddina dinagdee keenyaaf bu'uura waan ta'uuf siyaasa kana keessaa ce'uu waan dandeenyuuf seenessa walootti fayyadamuun dhimma ba'uun kan hunda keenya waan ta'uuf isaan ijaarsa san irratti immoo tattaaffachuu fi gumaacha barbaachisu buusuun nurraa eegama yaada jedhuun qaba. Biyyi keenya biyya guddachaa jirtu keessaa biyyoota guddachaa jiran keessaa tokko biyyoota garaagarummaan hedduu keessa jiraatudha. Aadaan, safuun, duudhaan, amantaan, afaan garaagaraa biyyitti guddachaa jiru, biyyitti dubbatamaa jiru, biyyitti shaakalamaa jiru waan taateef biyya kana keessatti immoo ijaarsa cimaa qabaachuun bu'uura cimaa kaa'uun murteessaadha. Kanaaf akka biyya keenyaatti biyya garaagarummaan hedduminni jirutti biyya sabdaneessa taatetti biyya amantaan hedduu jirutti ijaarsa seenessa qeenxee bu'aan qabu jechuudha. Faayidaarra miidhaa isaatu caala. Kun immoo seenaa dabarsinee fi hariiroo waliin qabaachaa turre fi rakkoo amma keessa jirru fi keessa turre kan fide seenessa qeenxeedha. Kanaaf seenessa qeenxee bu'aa isaarra miidhaan isaa waan caaluuf hawaasni keenya irraa baratee xiinxalee hayyuun keenya sirriitti ilaalee qoratee maaliif seenaa dabarsinee irraa barachuu waan qabnuuf egeree keenya murteeffachuu waan qabnuuf egereen keenya immoo bu'uurri kan irra kaa'amuu danda'u fi kan kaa'amuu qabus seenessa waloo ijaarsa cimaa bu'uura cimaa waan ta'eef. Seenaalee kanaan dura barreeffaman wal cinaa qabnee kan ammaaf kan duraanii yoo ilaalle baay'ee rakkisaadha. Kanaan dura amantaa tokko kan gidduu galeessa godhatee aadaa
murna muraasa tokko kan giddu galeessa godhate seeneffama akkasii ture. Seeneffama kana keessatti garuu sabaaf sablammoonni fi uummattoonni Itoophiyaa kan keessatti qoonni isaanii xiqqaa ta'e murni muraasni immoo maqaa saba tokkoo eeruudhaan olaantummaa agarsiisuudhaaf kan keessatti tattaafachaa turan seenaa Itoophiyaa keessatti ni hubanna jechuudha. Kanaaf kuni rakkoo fideera. Seenessa walooma irratti xiyyeeffate hin turre. Rakkoon kun maal fide yoo jenne seenaa Itoophiyaa kana keessatti sabaaf sablammoonni hundi isaanii gahee walqixa ta'e akka isaan taphachaa hin turre seenessa agarsiisu jennee ilaaluu dandeenya. Kun immoo rakkoo fida. Walooma irratti rakkoo fida. Fakkeenya fudhannee Adwaa fudhachuu dandeenya. Adwaan kanaan dura kan himamaa ture yookaan immoo seenessa sirriidhaan hin turre. Adwaan walumaa galatti injifannoo uummataa, injifannoo sabaaf sablammoota Itoophiyaati. Haa ta'u malee dhiyeenya kana kan hin hubatame Adwaan seenaa Itoophiyaa kana keessatti tokkummaa uummata Itoophiyaa kan agarsiisu ta'uu dhiyoo kana kan hin dubbatamaa jiru. Kun rakkoo fideera. Dallansuu sabaaf sablammootaa fideera. Garuu seenessa sirrachaa deemu kana keessatti gaheen hayyootaa baay'ee olaanaadha. Gaheen dhaabbilee mootummaa baay'ee olaanaadha. Kanaaf yeroo ammaa kana keessatti seenessa sirriin kan inni barbaachiseef tokkummaa uummataa, walooma uummataa cimsuu keessatti seenessi gahee olaanaa qaba. Kana qofa miti. Seeneffama sirrii kana keessatti immoo sabaaf sablammoonni kan keessatti gahee taphatan. Dinagdeerraa, hawaasummaarraa, jireenya as keessatti biyya kana keessatti lammiileen qabaatanii jiraachaa jiran kana keessatti walumaa galatti lammiileen tokkoomuudhaan tokkummaa biyya kanaa keessatti gahee isaanii akka isaan bahatan, guddina biyya kanaa kana keessatti gahee isaanii akka isaan bahatan seenessa sirrii, seenessa waloo uumuun baay'ee barbaachisaadha. Yaada bilchina qabu, yaada cimaa, yaada gaarii yookaan kan waliin walitti nu fidu, walitti nu hidhu taanaan kan lamaanuu keessaa walitti fudhannee gara gaariitti waan gaarii keessaa fudhannee waan nu miidhu immoo keessaa dhiisneet gara waloomaatti, gara tokkummaatti waan nu ceessu irratti xiyyeeffachuu qabna. Kanaaf qeenxee keessatti wanni gaariin kan jiru yoo ta'e meebii kan jiru yoo ta'e jedhamee kan yaadamu yoo ta'e irratti dubbatanii mari'atanii achi keessa waan gaarii fudhachuun kan nu barbaachisu ta'e fudhachuu dandeenya. Garuu immoo akkuma ibsa maqaa isaatiitti qeenxeen gareedhaaf garaagarummaadhaaf faayidaa ooluu hin danda'u. Kanaaf garaagarummaa keenya, heddumina keenya kan walitti fidu, kan tokkummaa fi walqixxummaa keenya fudhatu yookaan immoo hirmaannaa hunda keenyaa kan mirkaneessu. Fakkeenya obboleessi kiyya duratti kaasuudhaaf yaalii jira. Dhimma Adwaa wajjin yoo bira qabdee hoggulaal hundi keenya shoora gahee achi keessaa qabna. Karramarra yoo fudhatte hundi keenya gahee gumaacha abbootiin keenya akaakayyuun ababayyuun keenya achi keessa miidhamanii jiru. Sanirraa immoo bu'aa arganne, bu'aan keenya immoo gootummaa waliiniiti. Biyyi kun goota qabdi jechuudha. Kanaaf gootota immoo wal saamuun hin barbaachisu, keenya kan waliiniiti jennee fudhachuun barbaachisaadha. Gara sanitti yoo fudhanne meebii araaramuu dandeenya jechuudha. Kanaaf keenya gara jedhutti kiyya qofa osoo hin ta'in keenya kan waliiniiti gara jedhutti yoo deemne meebii nu ceesisuu danda'a yaada jedhuun qaba. Biyya kanatti yeroo ammaa keessattuu jaarraa 21ffaa kanatti dhimmi qeenxee fi dhimmi tokko irratti jedhamu fudhatama hin qabu. Hojiirra ooluus hin danda'u, yaaluun ni danda'ama, garuu hojiirra oolchuun hin danda'amu gonkumaa kan irra darbedha. Kanaaf waan darbee waan gaarii keessaa fudhanna. Garuu waan hin taane immoo amma yaaluun abshaalummaa natti agarsiisu. Kanaaf maal goona? Of eeggannoo barbaachisa wanna kana. Of eeggannoodhaan bilchinaan hoogganuu barbaada. Hayyoonni keenya immoo dhimmoota ilaalchoota qeenxee ta'an tokko irratti kakaasuu, tokko irratti fe'uu kun hin danda'amu. Kanaaf kan barri irra darbe kana fudhatanii ka'uun hin barbaachisu. Kanaaf yoo danda'ame hayyoonni keenya, beektonni keenya waan isaan irraa eegamu keessaa tokko yoo danda'ame hawaasa keenya walitti hidhuu, walitti ijaaruu, tokkoomsuu, walitti hidhamiinsa keenya jabeessuu, rakkoolee kanaan dura dabarsin akka irra hin deebine yoo danda'ame akka ifaa ta'anii gara duraatti ifaa agarsiisaa, qorachaa, xiinxalaa
egereen keenya kana jedhanii agarsiisaa eeraa gara sanitti akka ceenu taasisuudha malee dhimmoota akkasii tokko tokko irratti afaan tokko amantaa tokko wanni akkas jedhamu sun amma hin hojjetu. Kanaaf afaanota 80 ol qabna. Kam irratti feena hin danda'amu. Akka ani hin feene atis hin feetu. Kanaaf namni keenya iyyuu akka hin feene immoo hubannee beeknee hundinuu wal qixa akka ta'e amannee fudhannee wanni guddaan immoo amananii fudhachuudha. Garaagarummaan uumama. Namni tokko Oromoo ta'uun uumama. Tigree ta'uun uumama akkas beeknee uumama kana immoo diduudhaan haaluudhaan wanni finnu tokko illee hin jiru. Kan dandeenyuu fi kan ta'u kan nu baasus maali amananii fudhachuudha. Garaagarummaan nu jira akka jiru illee beeknee amannee fudhannee garaagarummaa san keessummeessuu danda'udha. Garaagarummaan uumama san immoo fudhachuudha. Fudhannee wal kabajnee wal dandeenyee yoo dandeenye ilmaan keenya garaagarummaan akka jiru barsiisaa itti agarsiisaa miidhagina akka ta'e itti agarsiisaa barsiisaa borullee wajjin akka jiraannu hawwiin qaba. Kun immoo ifa akka ta'e ijoolleetti illee himaa barsiisaa guddisuutu gaariidha yaada jedhuun qaba. Ani dhumarratti akkan ergaatti wanni dabarsu dhimmi seenessa waloo maybe amma yeroo ammaa kana hayyoonni baay'een kaasaa jiru. Gama hooggansa mootummaatiinis yeroo baay'ee hogguu ka'u nan dhagaa. Garuu maaltu barbaachisa? Seenessa waloo ijaaruuf bu'uurri cimaa ijaaruudhaaf maal barbaachisa kan jedhu tokkoffaa fedhii barbaachisa. Fedhii eenyu? Fedhii hooggansa siyaasaa, fedhii paartilee siyaasaa, fedhii hayyootaa, fedhii hawaasaa barbaada. Yoo hundi keenya fedhii waliinii egeree waliinii qabaanne waan waliin ijaaruudhaaf qophoofne san ijaaruudhaaf ni dandeenya. Kun immoo fedhii waliinii waliin jiraachuudhaaf qabna taanaan waliin ginas kan jedhu san jiraannaan yeroo namni. Fakkeenyaaf yeroo ijaarsa hidha laga Abbayyaa irratti uummanni Itoophiyaa irratti hirmaatu kana keessatti uummata Itoophiyaa hundatti irratti hirmaateera. Fakkeenyaaf kana irratti akka seenessa dogoggoraatti sabni tokko bara keenya kun ta'ee jira jedhee osoo ka'e rakkoo ta'uu danda'a. Maaliif sabab sablammoota hundumaa irratti hirmaate waan ta'eef rakkoo qabaachuu danda'a waan ta'eef seenaa Itoophiyaa keessatti seenessa waloo irratti xiyyeeffatanii hojjechuun tokkummaa biyyaa keessatti misooma hunda galeessa fiduu keessatti sabab sablammoonni waan hunda keessatti akka isaan hirmaatan carraa uumuu keessatti gahee olaanaa ni qaba jedhee yaada.